وان براتي متهاكنا والله مجدي الدنيا كانت تدجي في سامي تولد تقبط مالي حوالا نبوس سيفتن وصو أرجنو intala daa'ima xiqqoo tana fiiddee tonquufne sabiyyi kana birrii guddaa gaafatan birrii guddaa gaafachuu bira darbanii immoo gudeeddii garaagaraa irratti gaggeessaa jiran intalti miidhaa hamaa keessa jirti duraan waahii oromummaadhaaf iyyii dhaqanii akka waan baasanuu godhanii fafakkeessan namni intala kana miidhaa jiru maqaan isaa Muzammil jedhama jidda jiraata tokko usmiyyeedha usmiyyeen riyaad jiraata. هاي كوما شنكنا نورا قداني أجي لفقاني أمالي خبرا في داء على الرغورمي خنمو يلم ميتيون قبمتي إثيوبيا قالتي بيا بربادي راومني أورومو نصر ولي كبه خرا بربادو سي جيسنا أمته cittoo irratti fantoo jedha warri Oromoo amma cittoo irratti fantoodha intala nama waraabessa qabuuftanii saree afaan buuftan sareen nama naan biftu madaa waraabessi cinee sun cinee deemtee jechuudha intala sabiyyi kana nama sadiin itti jiramanii yeewwana badii hamaa irraan gaggeessaa jiran intala irrallee akka badiin gaggeeffamaa jiru intaltillee awwaalamtee jirti affanamtee jirti amma as keessatti wanni isiniin jedhuani ijoollee kana yoo danda'ame seeraaf dhiyeessuudha Muzammilii fi Usmiyyee jechuudha warra intala kana miidhuu barbaadaa jiru birrii 70 gaafate duraan intala kana ni beektan quuftu jedhamti ijoollee biyya arabaa keessatti miidhamti kan miidhees arabatu miidhaa ture yeroo arabni miidhaa turetti sin ajjeessa sin gadhiisu jedhaa turetti ijoollee miidiyaa irratti walitti qabamanii makiin Orofaan Faaxeefaan gurbaa kanatti dawwalanii kottuuti intala kan nu baasi jedhan gurbaan fiigaa dhufeefu magaalatti seenee inni ofiifuu duuriyyeedha duuriyyeen kun intala kana furatee makiinatti ol galfatee booda birrii 70 arabni isii fuudhee deemaa ture sun birrii 70 irraa qabaa birrii 70 sana kaffaltan malee hin gadhiifamtu jedhan birrii 70 jechuun riyaala jechuudha riyaala Saawudii 70 jechuudha gara birrii Itoophiyaatti yoo deebi'ame biliyoona takka jechuudha and biliyoona takka biliyoona miliyoona miti biliyoona takka kanammoo isaa fuudhamaree namni Itoophiyaan guutuun yoo walii qabamte kaffaluu hin dandeessu kana yoo akkas hin taane intaltiin ajjeefamti ammayyuu intalli akka dubbataa jiranitti akka waan isiin gudeedamaa jirtu naaf fakkaata. Guyyaa takka nyaattee garaan quufinsa namni qalchiise warra har'a seeratti bilbila jedhee namticha san qabsiisuu dandeettan garuu obbo isaanatu beeka warra agartee namtichi sun yoo qabame mijattiin qalamte kana afaan Oromoo. Riyaala Saawudii 70 kaffala yoo riyaala Saawudii 70 kaffalle birrii 20 barbaada yoo akkas hin taane intaltiin baatu maaliif intala ani obboleettii kootiin jedhee arabtichi immoo birrii 70 irraa qaba riyaala 70 irraa qaba hin sobee bar ofii fattuudhaan walii galaniiti yoo akkas hin taane intaltii hin ajjeefamti yoo immoo mootummaattan gurbaa akka carraatee yeroo sana makiinacha targa sawwarteetti intaltii jabduudha targa kana fayyadameetan qabsiisa gurbacha shifeericha gizeetin jettee yoo shifeericha qabsiiftan obboleeyyan gurbaa immoo intalatti akka jarri gorraan beekamaadha jedhe kanaan uummata Oromoo as faraaraa jira as keessatti wanni isiniin jedhu birrii kana kaffaluun waan danda'amu miti poolisumattuu dawwaadha poolisiin muqiimni jechuudha warri qaamaa qaban warri biyya kana jiraatan poolisii itti dawwalanii gurbaan yeroo qabsiifame booda yoo intalti waa taate namtichis qadiyyaa dabbarama waan ta'eef in ajjeesan hin soba propagaandaadha gurbaan ofumaaf hattuudha Muzammil hojii akkanaa hojjechuun isaaf haaraa miti waggaa 3-4 itti jira ilmaan dhiiga Oromoo kan Amaaraa kan Kiristaanaa kan Musliimaa kan Beenxee kan hundaayyuu dhangalaasaa ture gurbaanii keessattuu ijoollee Walloo hedduu fixe lafarraa namni kun jechuudha abbaa warra gumaati nama bar godinyaa isaa wajjiniin gaala tiksaa jiru bar waraanee ajjeesee qabaruu bar qobaasa nama xabaati miti gurbaanii intala kana foon isii nyaachuudhaaf jarri kun amma jarri kun tokkoffaa irratti bakka namni barbaade sanallee geessuus hin taane shamara akkasii kan xixiqqoo akkasii kan hin fedhanii beektaa wajjinumaan ciisuudhaaf akkasitti qabamaa jira malee waa biraati miti wajjiniin immoo akka ciisan beekamaadha intalti immoo daa'imaa miidhamuu dandeessi as keessatti birriis kaffaluun isin danda'amu gaa ergi biyya ba'anii dhiirriga dhiirrinis waa hedduu mudataa as keessatti wanti hin jedhu ani birrii kaffalaa jedhee nama gorsu birriin duraan 5,000 kaffalameef jira 5,000 sunuu guddaadha bishaarraa fuudhee riyaa geessuun birrii 3,000 biran darbu sila akka seeraatti amma lubbuu intalaatiin uummata Oromoo mara asfaraaraan yoo hanga kana hin kennine hanga kana godha yoo hanga kana hin kenne akkas goona isin ajjeefna mucaan gurraasifna minaamin jedhaniiti jechoota jibbisiisoo akkasii fayyadaman asirratti wanni isiniin jedhu gidee namatti waa jettan nama fakkeenyaaf hattuurka baasanii hattuurka galchuu
ajjeesa harka baasanii ajjeesa harka galchuun faayidaa hin qabu. Amma hinumaayyuu intalti kun akkasiin miidhamtuuf sababaa kan ta'e warra achi baase jedhee yaada. Rabbi lubbuu si haa maaru, Rabbi bakka itti deebisu hayyee qoftu.